السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتو تردفتو تجانا لقول دبرتو فياكي سنة جرتاني وبليانتي أنا قال الحمد لله بقى جرتاني سنة جلا إيقاكم بيكمو جانا لكن جلتي برنو تقرقرا واي دبرتي قولو دبرتي قادا دبرتي كيسا ديمني دبرتي انتا كمالتو سري ومالو يقوتي سري جرتي مالو يقوتي سري متي أكمتي مجرين يسي سري فتشو دنديتي وان بين وان نجين وان مودنو كمان وان مودنو كمورا والوجه ديادو الججيرا جرا كسري جدملي كسري بتي جدملي كسري جدتي سري فتا والوجين دي ما جرا إيجا هذا اللي متى دري مال كفتي رفتي ما نو في ديتشو كيسان أول هذا اللي وانو فيدوي كفتي دفير أتكي يتيري ياد حيس الفيدة ياد مالي في تارينا فيدي وكان ما برا فيدي وانا ركيف جتشو الناس مال إني متى دري نسا دبرتي تكنا مسيمي دتوك وكمتي حلوباتي وكان كم ميتي دي بفتي دبرتي تكنا مسيمي دي ميدو قبدي ميدو قبدي akkamitti ka jedhu waliin laalla karaa kamiyyuu miite miidhaan isii miite kun sirriidha haloo baate jedhama mii nama isii miidhe deebiftee miite jedhama ka jedhu waliin laalla dubartiin takka nama isii miidhe miidhuu dandeetti eeyyee ni dandeetti karaa kamiin miidhuu dandeetti ka jedhuuf immoo nam tokko guddina kan keen barbaadu dubartiin uumamaan dubartiin obsa hin qabnu parsentii olaanaa dhiirarra namni obsa hin qabne nu rabbiinu obsa dhabaachuu kenna waan beekuuf jaarsaaf jaartii yoo wal lolte yoo adda bahuu murteessan kan kaan taqabbalamu yookaan kan kaan ansi hiikee ka jedhu irraa fuudhamu yoo jaarsi jedhe maaliif seetan dubartiin waan obsa hin qabneef silaa obsa dhabuu kennarraa jechuun guyyaa hadhaa yoo si ashan wal lolte si ashananuu ni hiitti jaarsa ofii silaa hiikan yeroo sadii jedhamaa guyyaa takkatti obsa dhabuu irraa si ashan yeroo takkatti irraa lafa keetti jechu dubartiin silaa subhaanallah rabbiin obsa dhabuu kenna kana waan beekuufi nikaa hiikuu yookaan nikaa ka hiiku jaarsa godhe maaliif jaarsi obsa atuu arrabsi waan feete jedhiini na hiiki jedhaanii oole maal jedhaanii oole jaarsi in obsaa jechuu in jedhu dafee haga fedhee yoo aarsite ati ammoo wanna fedhe qilee fedhe waan boru si miidhu morma kee murullee yoo taate waan ammarra jiru san qofa laaltee dubbanna nuti dubartiin jechuun nuti dubartiin obsi kenna kan dhiiraatti waliin gitu kanaafuu obsaa fi kana maaltu wal fidee jechuu keessaniin oola nama si miidha tokkollee kaaluu bahuu dandeettu yoo obsa qabaatte nama of qabu yookaan obsa galliqimsee dabarsu yoo taate qofa namni wayii si arrabse si hamatee bar isiin takkanaati Aishaan takkanaati nama dalagatuu miti yookaan immoo sitti hinaafan baqa guddina kan kee fedha homati dalagatte kana haasayaa oolanii isin akkana daladdii barwaan akkanaa gootee barwaan wayii waan ati gootee hamilee cabsuu hamilli kan kee gassi qabuu ka yaadan dhageetta ta'a namarraa yoo dhagayi gurri kee dhagahu haasaan obsa yoo qabaatte nama san kamiidhuu dandeettu yoo daran waa warri irratti sitti si jibbu san guddattee argamte qofa mana ijaarattee taate waa'ee mana kan keetii kana haasanii sanuu akkasanitti mana ijaarattee akkasanitti waan guddaa yoo nuu taate maalii yoo nuu taate siin jedhaniin dhatteetiin ati sanuu hin godhanne hin jedhaniin deebiin deebisneef mana ijaarteemi makiinaa bituuf yaadi isa gobi ati mana ijaarachuu yookaan ka isii gube mana ijaarachuu biti makiinaa bituuf yaadi yookaan mana irraa waan wayii dabalee biti waan ida'ama wayii argamuu qaban nama san deeftee miidhuudhaaf waan kalee godhatte sanirraa isteeppii wayii dabalamtee argamuu qabda. Gaafa kana nama waan kan kee isa miidhu waan kan kee waan jijjiiramte jibbu yookaan hinaafuu daranuu miitee jechuudha. Yoo ammoo mana ijaaratte akkasaan mana sanuu ijaaratte akkasaan akkasuu jedhee yookaan siin jettee abbammaa fedhe ka haasa'u taate mana san deebiftee gurgurtee yoo gaddeemte ammoo isumas si miidhe dhugaadha. Haluun baaniyaati. Haluu bahuun kan kee dhattee isa arrabsuu miti. Mana isaa dhattee badata akkasii jechuun miti noo deebisuun amala gootummaati miti. Goonni goota jechuun dubartii goota jechuun ta waan namni jedheen deebisaa fi ooltu duun taane ta hojii isii hojiin argisiiftu qofa. Kanaafuu dubartiin takka nama isii miidhuu dandeetti dandeetti karaa amma jedhaarru kanaan.
waan irratti si tuffatan yookaan irratti si hinaafasan cimtee isteeppii wayii dabalamtee argamu yoo karaan sun karaa khayrii ta'e karaa si fayyadu yoo ta'e qofa. Kunillee fakkeenyaaf nama bakka badaa deemuu nama waan hin taane dalaguu nama durumaa walii gad deemuu taatee si hamatan yoo taate isaanii morkuuf jettee waan akkasitti fuusisuu hin qabdu kuni khayrii miti jechuudha. Karaa jijjiirama keetiitti ammoo namni qarallee kasi jibbu kasi hinaafu yoo ati waan khayrii yookaan jijjiirama wayii dalagatte qofa. Kanaafuu ammoo karaa khayrii irratti karaa jijjiirama keetii irratti nama jijjiirama kan keeffeeni nama guddina keeffeeni kasi afoo dhaabatee si hamatu kasi afoo dhaabatee si arrabsu ati deeftee isa arrabsuu qabdu jechaan uduun taane gochaa waan inni sir akkasi dalagattuun feene san daladdee isteeppii wayii gootee argamuu qofa. Obsa yoo qabaatte jechuudha. Bakkee kanatti immoo obsi murteessaadha. Jabduun taraa taatee obsitee liqimsuu qabda. Maan nu gooti isiin ima deemti, maan nu gooti isiin ima zoorti, maan nu gooti isiin tapha akkanaati isiin jedhaniimi balbalattaan kokkaatee maaf akkasnaan jette ati badata akkanaatuuta akkanaati atuuta akkasitti kuni jechi akkanaa nama sammuun isaa sadarkaa gadaanaa irra jiru irraa eegama. Intalti jijjiirama feetu abbaan fedhe yoo si arrabse deebiin gahaan nama san arrabsite jedhamu immoo isteeppii wayii jijjiiramtee gaafa argamte qofa. Kanaaf karaa khayrii irratti jijjiirama kan kee namni hin feene karaa khayrii irratti guddina kan kee nama hin feene arrabaan uduun taane gochaan arrabse nama san diranuu haa gubatu. Yoo ati maal taate yoo ati jijjiiramte gaaf kan nama san miite jedhama. Maali guddinuma kan kee kana isa guba hojii ofii dhiisee waa'ima guddina keetii kana cinqaa isiin akkana taate uduun ammallee jijjiiramte ammallee waan akkasii godhatte jedha. Jijjiiramni kan kee kun inuma hin ta'uufi sammuu isa nyaata. Taadaate kana caala maal godhuu barbaadda kana caala arrabsuu irra isa miidhu yoo barbaadde akkuma guddina kan kee kana yeroo hunda uduma yaadde uduma hinaafu yeroo irraa dhumatti godhus si barbaachisa. Malee dhattee arrabsitee balbala dhaabattee beekta akkasii gannaa bayii koottu jechuun sirra hin jiru. Sanirraa yaadumaan mana isaatii baasi. Uduma sitti hinaafu hirriba haa dhabu. Uduma waa'ee kan keessa ilaallee namni hirriba jijjiirama namaa feene nama hinaafu. Jijjiirama namaa kasan gammachiin nama hinaafu. Uduu hinaafu uduu waa'ee kareera isaa silaa baafatee jijjiiramee isaa wayya silaa. Sanirra dhiisee hinaaffama keetiif aduu deemu immoo hirriba waan dhabuuf tumte kan waan kanaa waliin jiru waan ta'eef yaada dabalteef waan ta'eef. Yoo amalli kan kee ammoo badaa ta'ee amala kan kee badaa sanii gammadanii waan isaan warra haasa'u taate hoo fakkeenyaaf karaa lachittuu namni namarraa haasa'a. Yoo ati fakkeenyaaf bakka badaa nama oolu taate amalli kan kee mana keessatti yookaan maatii kee wajjin nama badaa taate waa'ima kan kee kana haasaa oolan taate gammadanii jechuudha. Silallee waan badaa namni yoo dalage namni nama jibbuu itti gammada yoo ati bakka baddu argamte. Isa yaachisuuf maal godhuu qabda seenaa inni kaleessa irraa himu jijjiirtee argamuu qabda. Kaleessa badduudhaati mana kee keessatti hadha gaarii taatee jijjiiramuu qabda. Maaf badduu naan jetti maal tos kee jedhanii hidhattee jijjiirama kan kee haa argu. Ati nama gaarii taate ati nama bakka baalagee oolu yoo qara taate nama baalagummaa sanii gammadee sirraa haasaa oolu barisiinta akkanaati jedhee qaccee qabatee ittiin nama si xureessuuf deemu sanii bakka sanii siqii bakka gaarii argame. Gaafsan nama miite malee dhattee yoo nama sammaaf akkasnaan jettee bakka sanii waan akkasii maaf narraa haasofte bakka sanii maal akkasii haasofte jettee gatiin qabu maaliif raga masii dhiyeessa bakka ta'olte san malee. Jijjiiramuu kan kee ragaa waliin argisiisaa deeme. Bakka badduu kaleessa irraa isteeppii wayii siqee nama gaarii ta'aa deeme. Nama si miidhe karaa kana qofaan miita. Nama hamilee si dha'e karaa kanaan hamilee dhoofta. Malee obsa dhabnee akka uumama obsa gabaabaa qabnuun saniif fayyadamnee nama waan nuun jedhe arrabaan balbalaa dhaquu haa ta'u silkiin arrabsuu haa ta'u jechoota ulfaataa jenneeni mana keessa arrabsuun madaa kennan fayyisu. Madaa kennan fayyisu. Nama saniin madaa dabaluudhaaf ati ammoo madaa kan kee fayyifachuudhaaf caaltee argamuu qabda waan siin jedhan san. Yoo hamaarra jiraatte gara gaariitti jijjiiramte jecha san sammuu keellee madaa irraa fayyisuu nama san ammoo madaatti dabalu. Maaliif jijjiirama kee fedhu waan ta'eef yoo ati bakka gaarii argamte ni madaaya. Ati ammoo jijjiiramaatii maarta waan ta'eef madaan jechi siin jedhu sun si fayyaa deemaa jechuudha. Yoo karaa khayrii irra jiraatte ammoo khayrii tantee tana hinaafanii kas arrabsan yoo taate khayrii tantee san cimsii dalagadhu. Daranuu hinaafan waan ta'eef
gaafa kana haluu baatee irta diina kan kee ka karaa lachinuu sitti naafu ka yoo ati hamtuu irra jirtullee hamtuu ta'etti gammadee waa'ee makan kee haasayaa oolu ka beekas silaasi gorsee si deebisuu qabu olii gaddamee waa'ee kee hamtuu haasa'u gaafa ati gara keeriitti gara galte ni saalfataa ni yaaddayaa ni gubataa jechuun. Kanaafuu obboleettii tiyya qaalii dubartiin takka nama isii miidhe yookaan hamtuutti yaade haluu itti bayuudhaaf karaa lamaanuu waan ta'e sirreessuu qabu. Tokkoffaa yoo karaa hamtuu irra jiraatte karaa keeriitti daftee deebitee nama san yaaddessu namni sun oduu si yaade duuba keen haasa'u duraayyuu hamtuun ati yaaddetu ati haasoftu sun waan isa gammachiiseef si hamataa deema waan ta'eef gara keerii deebii isa gubi yookaan isa miidhi. Isaa waan jedhin yoo karaa keerii irra jiraatte waa dalagachuun haa ta'u maaliin haa ta'u isteeppii daranuu deemiiti dalagadhu dalagaa gaarii dalagadhuuti isa gubi yookaan haluu isa bahi jechaan waa isaan hin jedhin jechaan isa miidhin silallee dubartii takka yoo ati waa godhachuuf kaate yookaan murannoo wayyoo qabaatte namni si gargaaru hin jiru. Haqati galma geettee argamtu malee nama si gargaaruun argattu. Argattullee onnee guutuun koo jechaan taate malee kasi gargaaru hin jiru. Garuu waan karoorfattee hojjechuudhaaf yoo lafaa kaate ammoo namni si daangessu hin jiru. Maafi harka kee keessa jira waan ta'eef. Waan tokko dalaguudhaaf namni si daangessu hin jiru. Garuu namni si gargaarullee yoo dhabame. Gaafa daangaa tokko malee kaatee kaayyoo kan keetiif hojjette ammoo namni waa'ee kee duuba haasa'u martu gaafa ati galma geette uduu qaraayyuu isii gargaarree isiitu sirrii jira jedhamta. Deettee jecha namaa gocha namaa hamii namaa san ka deebitee yaaddoftu yoo taate galmi kan kee hin jiru. Itti cichitee kophummaa kee nama haana gargaaruun eegine. Maaliifi sun waan nama harkaate waan ta'eef. Garuu namni si daangessu hin jiru situ si'ii waan taateef waan feete godhuu dandeetta. Kasi hamatu kasi arrabsu ka jechaan si tuqu ka gochaan si tuqu ka jijjiirama kan kee jibbu ammoo gochaan itti argisiisi. Jechaanii miti. Jechi gatii hin qabu. Jechi yeroo fudhata. Jechi qilleensa irra hafa. Jechi galmallee ga'a. Galma akkamii ga'a? Isii waa daladdee jijjiiramuun beektuu namni yoo siin jedhe jechi isaanii sun yoo ati akkasuma haftee jijjiiramuu hin mul'ifne galma ga'eefi isaanii. Ati ammoo lakki isiin jijjiiramuun beektuu san lafa dhiiftee jechi warri siin jedhe sun dhugaa miti jettee gocha garagalamee akka jijjiirameen arginu argisiiftee afaan keetti namuu calliftee jecha san hojiirra oolchitee gocha yoo jijjiirte gochi galma gahaa jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaala gola dubartootaa. Dubartiin hundaa dandeetti. Obsi kennallee xiqqoo ta'u. Ammoo obsi waan baay'ee nu jijjiira. Gadda yeroo xiqqoo dabarsuu dhabuudhaaf gammachuu yeroo dheeraa dhabuu dandeenya. Kanaafuu jechi namaa yeroo sana si gaddisiisuu danda'a. Garuu adeemsa keessa obsitee yoo daladde ammoo kasiin jedhe sun ni gadda boru. Ati ammoo ta'u obsitee waan siin jedhan irra dabartee dalagatte ammoo boru ni gammadda. Kanaafuu gammachuu kaleessa gammachuu yeroo dheeraa argachuudhaaf gadda yeroo muraasa yookaan guyyaa tokko torbaatti akka obsii dabarsii ciniinnadhu nama si miidhuudhaaf jijjiiramee argamee siin jedha. Gorsi kiyya kadhaa. Kanuma fakkaata. Barumsa biraatiin yeroo biraa godhattee deemtu ana obboleettiin teessan Aayishaadha. Yaada kanarratti wanni ani sirriin jennee yoo jiraate ammallee obboleeyyan tiyya wanni ani waan haasa'u waan dubbadhu keessa dogongora yoo qabaate waan fedheyyuu yoo ta'e isinirraa fudhadha. Isinirraa fudhachuuf immoo karri kiyya banaadha. Yoo sirrii jiraadhe sirrii jirtaa itti foofi. Yoo sirrii hin jirre lakki bakka kanaa dogongorteeta sirreeffadhuu ni jettan ani wanni isin dhufeef waan beeku isin barsiisuu uduu hin taane waan dhagahe waan tokko isin hime waan hin beekne guddaa isinirraa barachuudha waan ta'eef waan isin hime qofa sirrii miti sirriidha jechuu kiyyaa miti keessin himtan ammoo kiyya caala sirrii ta'uu danda'a waan ta'eef yaada keessan koomentii jedhannaa qoodaa isiniin jedha barnoonni keenya kadhaa sirra dhaabata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.